ودامس فيسي هابو بوتاكا جد هيريان تنتيسين بريدين لما جد هندرين تنمان نما إجارات سدي جد دقيسة لفا خاسي سين بوباسين منامات فينجاني رودان سيراها بورا أفور hanga jiru dunia tanarra jiraatu fitinaadhaaf karara rabbi siyaadhaaf lamaanuma kana quba qaban qalbi caba takka namni hin cabin takka rabbi nama tokko hin agarsiisin qalbi caba takka musiibaa dunia tana gubbatti takka rabbi mootota warra zaalimtota warra duraa irratti musiibaa takka hin buusin musiibaa addunyaa tana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraatanii baga rabbiin sa'aatii kana sin geessise dhufnee jira jalqaba waa sin geessise baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuu fi wallaahi takkaa hin argamin takka naaseenaa bakka kenna maaliif akkuma geessan egaa ustaz booniyee waan dura waliin taphataa turanii waan duriin viidiyoo waliin intini jechaa jiranii booniyeen fuutee gadi gadhiisti yeroorraa yerootti jechuudha. Kun immoo baada nam tokko wal biraa deemee wal dhiisee wal birraatii gallee nuti walirraa galleerra eddee jedhamee maaliif wal xiqqeessuun maaliif wal xinneessuun yeroo hundaa kana barbaachisee jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi. Maaliif amma booniyeen kanarraa buusii kan jettellee ofiisheetii kan istellee ofiisheetii jechuudha. Garuu immoo eddeen kan sun irraa bu'ee wal biraa deemanii waddee wal dhiisanii maaliif wal xiqqeessuun maaliif wal xinneessuun yeroo hundaa kana baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi la'aziim. Akkuma argitan egaa ustaaziin ustaaz Bayaanii abaarsa kana fuudhanii itti kennaniiru. Dhugaa rabbii isaanillee aaranii yoo ta'e beeku malee nama abaaruun illee hin geessisu. Jeezaa hin turtiin bulti malee jeezaa rabbuma deebisaa jechuudha. Maaliif waanuma facaafatee haammattu kan jedhu mammaas ka Oromoo jira. Waan tokko waanuma facaafattanii haammattu jechuudha. Yoo badaatees badaama keessanii yoo gaariidhatees gaariima keessanii jechuudha. Kanaafuu abaarsarraa nam tokko yoo nama xiqqeessuuf waan hin taane waan dura waliin dabarsan tokko gadi baasee miidiyaa irratti yoo gadhiisaa oolu rabbiin jeesaa isaa hin turtiin bulti malee rabbuma kaffala nama toon ta'in ilma namaa toon ta'inii jechuudha. Jeezaan hin turti malee guyyaa tokko naftiin hin naftu numa kaffalamti jechuudha. Abaarsillee bareedaa miti garuu waan aaran irraa ka'anii abaaruu natti fakkaata. Wallaahi nanna'ee gizeen arge ani mataan koo jechuudha. Argee ka'een na'ee cufadhee bilbila koo deebisee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Maaliif ilmi namaa waddee walirraa deemee maaliif wal xiqqeessaa wal biraa nagaatti jedhee walirraa deemee ka'ee maaliif wal xiqqeessu maaliif akkas wal gochuu maaliif barbaachise maaliif wal xiqqeessina yeroo hunda maaliif wal cabsinaan jedhani maaliif akkas taane maaliif kuni aadaa keenya ta'e dhugaa rabbi wallaahi. Walirraa deemamee bakka waan walirraa fixatanii isaan immoo bultii isaanii hanbiraa jalqabanii jiru. Booniyeen illee hanshee carraa ishee rabbi ishee kanneerra karaarra adeemtee carraa isheef kenne rabbiin barbaaddachuudha malee nam tokko biraa deemanii nam tokko biraa deemanii wal dhiisanii maaliif waan dura waliin dabarsan sana maaliif gadi gadhiisamee guyyaa guyyaatiin wal xiqqeessuun guyyaa guyyaatiin walitti nama kofashiisuun guyyaa guyyaarraatiin ajandaa godhachuun maaliif barbaachisa dhugaa. Booniyee dhugaa rabbii wallaahi booniyee dhiisi yoo nama satarte rabbi si satara. Duras abbaa manaa kooti jechaa turtee jechuudha. Deebitee moo booda keessa miira keessatti ufuma keenyarraa buusii jennaan sirraa buusan itoo boonii jechuudha. Garuu immoo wallaahi ilma namaaf shirrii yaadii. Ilmi namaa yoo si miidhe ati miidhuuf hin yaadii. Yoo ilmi namaa si miidhe jechuudha. Rabbiin immoo miidhama sana keessaa guyyaa tokko si baasa wanta ta'eef booniyee dhiisi ilma namaa hin miidhiin. Dhugaa rabbii waan ati hojjechaa jirtu amma sirrii miti dhugaa dubbachuuf. Guyyaarratti waan ati gadhiistu dhugaa rabbii baay'ee dogongora guddaadha. Wallaahi dogongora guddaa. Maaliif barbaachise kun? Maaliif barbaachise? Dhiistu dhiistee biran darbitu
Rabbi inni nyaanne inni nunne rahmata rabbi namaa godha namaaf dhiisa. Ilmi namaa maaliif namaan dhiisu? Wallahi ilmi namaa maaf namaan dhiisu? Dhiistee bira darbuu, dhiistee jireenya mataa keetti jiraachuu qabda malee, gobozitaati argamuu qabda malee, waan waliin tokko dabarsite kana teessee boostii gochuun maaliif barbaachise? Teessee gadhiisuun maaliif barbaachise? Dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Wallahi nama gaddisiisa. Waan sirriin hojjenne booniyya kanarraa deebi. Dhugaa rabbii booniyya of satariitii nama of kabajiitii nama kabajiitii dogongo kanarraa deebi. Ati jechuudha. Ijoollee yeroo tokko dhagaye wallahi. Booniyyeen tala shawaan kabajaa qaba. Wallahi shawaa bakka hin buutu. Eenyumaanuu bakka hin buutu. Namni qoshaashaan biyyarraa alate jechuudha. Nama sana bakka bu'ee miti. Bakka nama sanaa bu'uu hin danda'u. Bakka nama sanaas gahuu hin danda'u. Bakka nama sanaas bu'uu hin danda'u. Amma namoonni gariin maqaa biyyaatiin sababii godhee kan arrabsutu jira. Maqaa biyyaatiin naan xiqqeessutu jira. Biyya bakka hin buutu, saba bakka hin buutu. Isheen of taateetti, nam tokko taateetti. Nam tokko ganda keessa balleessaa tokko hojjete of ta'eeti malee saba sana bakka bu'ee miti wayiin ganda sana bakka bu'ee miti. Dhugaa rabbii wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi. Yeroo hunda kana maqaa keetiin yeroo hunda kana sabni guddaan xiqqaataa oolaa. Waan ati jettee namni si gorse tokko gorsa tokkorraa hin deebitu. Namni sitti hime tokko amiin jettee fudhatta boora achuma jirtaa jechuudha. Walitti qabanii liibirratti akka intini dhiisi yoo siin jedhe eeshii jetta ganama kaatee achumatti argamtaa jechuudha. Maaliif barbaachise? Of kabajii taa'i. Nama intiniin jedhiin wallahi maqaa nama hin nyaatiin maal wajjiniin dura dabarsite tokko har'a maal hafa ta'uuf fuutee gadhiistaa. Waa waliin haasoftan tokko waan waliin jettan tokko oskaatiin hicciitii duriin waliin turtanii maaliif har'a boostii gochuu barbaachisu? Dhugaa rabbii nama gaddisiisa wallahi. Kun dogongora dhibbatti dogongora booniyyeeti jechuudha. Maaliif waan dura waliin dabarsite tokko dhiistee biraa deemtee maaliif gadhiisuu barbaachise? Maaliif xiqqeessuu barbaachise? Maaliif dhiiste miti? Dhiiste namichi sanarraa galte miti? Kanas bira darbitee jireenya mataa ishee jiraachuu qabdi malee sanuma deebitee maali jamaa? Dhugaa rabbii maal booniyyee? Wallahi laazim daangaa darbitee adabadhu taa'i. Of kabaja ofitti wari. Dubartiin abbuma ishee ofumaa of kabaji nama miti hin kabaju. Yoo ofii ati of kabajje namni si kabaja. Ati aloota biyya kee hin buutu bakka. Ana kakee miti namni dhibbi yoo dhufee bakka sana hin bu'u jechuudha. Dhugaa rabbi sitti wallahi adabadhuuti gadi taa'i. Sababa maqaan nyaati gad taa'i. Waan dura jaallattee situtti gale ulee miti. Han dhiises immoo simaa. Deebitee immoo waan waliin dabarsitan tokko fuutee wati gadhiistu nama gaddisiisa. Rabbi gooftaa wallahi yoo kana caalu yoo ta'e yoo satarte atillee sitirii argatta. Wallahi harkumaa harkatti deeban ammaa kun beektaa. Rabbi wallahi yoo nama satarte sitiriin hanuma keeti rabbi si satara jechuudha. Yoo akkasuma immoo nama salphistees ati salphinni booduma keerra dhufaa jechuudha. Harki taraa waliiqa. Kanaafi maqaa keetiin illee gandummaatiin maqaa kee gandummaatiin intala shawaa intala maalii jedhamee yeroo hunda miidiyaa irratti kan waan xiqqaatu ati eenyuma bakka hin buutu saba bakka hin buutu. Ati tokkittiidha mitiire otoo dhibba ta'ee dhufeeyyuu jechuudha. Dhugaa rabbii. Sabni akka kanatti waamamu. Sabni akka kee kanatti miti kan waamamaa jiru. Garuu immoo booniyyee intala shawaa booniyyee intala eessa mataa isheetiin of malee bakka buutee miti biyya bakka buutee wayima saba bakka buutee miti. Kan isheen hojjettu dogongorra mataa isheetiin. Dhugaa rabbii. Amma yoomitti wallahi nama gaddisiista. Of adabii taa'ee boogab jedhi maaliif yeroo hunda namni yeroo hunda sitti fayyadama yeroo hunda magallaca namaa taata'ati yeroo hunda gattaa'i adabadhu gattaadhi dhiistee sira bira darbite miti beddee bira dhiiste darbitee waan icciiti dura waliin hojjettan maaliif har'a miidiyaatti baasuun har'a maaliif xiqqeessuun kun ikkoo waan dabarsitee tokko bira darbitee hin barbaadu jettee dhiisteetta miti maaliif har'a waan hin taane kana gadi gadhiisu maaliif sirraa dheegame dhugaa rabbii booniyyaa wallahi situ balleesse lakki yeroo hunda namni maaliif sitti kolfa yeroo hunda maaliif ati intinii namaa taata magallaca namaan ta'e yeroo hunda ati gana nama ola deemu gana nama waan guddaa si eeggatu gana waan baay'ee si eeggatu amma yoomitti ati maaliif kabajaa ofitti godhi kabajaa ofitti abbumatu kabajaa ofitti wara namni immoo kabajaa si kennu wati kabajaa ofitti warte dhugaa rabbii
Ustaz Bayyaan immoo abaarsa sanarratti wallahi sirrii miti. Jeezaa rabbitu kaffala. Otoo isiniin abaariinuu ufumaanuu jeezaa rabbitu kaffalaa jechuudha. Nama tokko waan dabarsitan kana sitirii dhorkatee waan waliin haasa'an, icciitii waliin haasa'an, waan waliin godhan yoo namni tokko fuudhee miidiyaa sanarra oolchu rabbuu hin gaafataa jechuudha. Kan itti gaafatu rabbii isaati, kan qaxxa'us rabbiidha jechuudha. Jechiin immoo abaarsa kana sirrii miti. Abaarsa isaan abaaraa jiran sirrii miti. Jecha isaan jedhan sirrii miti. Wallaahi nama qaanfachiisa. Annanna'ee mataa kootiin jechuudha. Wallaahi namni maaliif yeroo hunda muka mammaassa nama godhata? Maaliif boo waggaa meeqa guutuu kanuma haasa'amaa namni gizuma hunda wallaahi waan inni jechi itti hangaafatamuyyuu anillee waan bakka waan hin jira miti. Waan namichi sun godhee ufuma kootu jechuudha. Waan namichi sun godhee gadhiisa sana warri fuutanii boostii gootanii warri fuutanii moolii gadharreessisan sini mataan keessanuu itti gaafatamtu akkan isaan jechaa jiranii jechuudha. Eenyunni kana dhagaa jiru sa'aatii kanatti? Eenyu sa'aatii kanatti kana dhagaa jiru? Dhugaa rabbii wallaahi nannayyan. Maaliif sababa nam tokkootiin nam meeqa xiqqaata? Sababa nam tokkootiin immoo nam meeqa maqaa dhaamaa oolu? Wallaahi nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Mooniyyeen sirriin hojjenne gorsabdee sin dhageessu yoo itti mani sin dhageessu yeroo hunda kana jechuudha. Har'a yoo fudhattee bakkuma boru bakkuma badii sanaa jirti. Yoo har'a namni ishee gorsee iftaan isachuma sanatti argamti. Jijjiirraa tokko fidaan jirtu yeroo hundaa kan isheen hojjettu waanuma hin taane bichaadha. Waan namarraa tolu, waan namarraa bareedu otoo hin ta'in nama qaanfachiisu, nama gaddisiisu yeroo hunda kana. Sababa isheetiin sabni guddaan arrabsamaa jira. Maqaatti dhahamee jechuudha. Sababa nam tokkootiin sabni guddaan himmatti xiqqaatu qabu. Isheen of bakka buuti malee sababa bakka hin buutu. Eenyu bakka ishee buufatte ishee? Sababa bakka hin buutu ishee yooma?